made his first public appearance in nearly 3 weeks. Namoonni gariin sochii baqaqsanii yaaloonneetiin lubbuudhaaf jedhu kaan immoo gareessa waliin kibbi biyyatti osoo daawwatuuf wallaalee kufuun eegisunu keessa hin deebinee jedhu. Mucaa kan garuu amalum isaa takkaana fedha hobla namraachisa itti toltu rokkeetti furguggeessee qaca'ee addunyaa waccisiisa. Barbaada Ameerikaa biyya nyaachis jechuun ab Doonaald Tiraamp faalle dallansiisee dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa. Taayisaa tunduuba akkuma feete tamboollee baay'ee xuuxa nadheen cufumatti taayisaat guyyaan dhaloota isaallee hin beekamu billichi yookaan suura haati jennaan isum hoblafaa waltin ejjine mul'ata. Garuu amalisa kunin akkama jajjaba waan taateef ammumsi gargalee murtii tokko malee rasaasaan si curuu waan danda'uuf yoonni hoblaa yoonni callisa afaan qabachuu malee murtii biraan qabdu jedha warri itti dhiyeenyaanis beeku. Waa'ee bulchaa Kooriyaa kaaba Kim Jong isanii dhiyeessuu jedha. Abbaa ijoollee sadii ta'uusaa dubbata. Inni faktaan immoo rabbuma beeka. Maqaallee dhugaan of yaama. The New Start, The Brilliant Comrade, The Genius Among Others, The Marshal of North Korean faan cufti maqasaati. Abbaayis dhal joongii litaan sun akka hin war faranjoota barkum 2012 goha qabat mucaan Kooriyaa kaaba Kim Jong wameddu yaadata. Ameerikaa guxurii qeencaatti hin daaru fedhi guyyoota 40 oliif kaamera dura fagaatee addunyaa qofa sontaane lamiilee isaaniillee bu'aarraachees. Dhiyoo tanallee du'uun mucaan kun wal fakkaata hayyeroo lammeessoof hojjechuun adoo lubbuun jiru boonamoota dhuga dhaga'ee quubnaan midiyaa gad beenum jiraa jedhe. Biyyiti isaanii Kooriyaan kaaba addunyaa guutuu rawom tokkollee hin qabdu. Namni tokko immoo ka lubbu quufisaan xiyyiwwan jirin fakkaat. Bulchaa guddaa Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabalatee namu waan sodaatuuf rokkeetti yookaan misaayilii dhiisi rasaas shugguxii tokko biyyi isaanii fuul deebisanii dhukaasuun hin jirtu. Hammaleellee duubseer jajjaba Pyongyang ittiin beekamte keessa daa'imi kamuma qabulchaa moggaafachuu hin danda'u. Raadiyoon biyyatti yoosiin sittolu sagalee hir'isu malee cumnaan itti gaafata. Bulchaan isaanii addunyaaf bineessa lamiilee biyyattiitiin mak fakkeenyaatti ilaalama. Kanaaf duub dhiyootan guyyoota 20 fuul kaameraa dura baduun isa lamiilee biyyattii qofa sontaan addunyaa guutuu rifacheef. Mucaan akka jaba dhukkoobe mucaa yaayyuu du'e yookaan koroona dheetaaf manatti hafe daratee wanni hin jedhamin tokkolleen hin jirtu. Inni garuu dhumirraan laanum jedha akka waan woman dhalatanii televizyiinii biyyattii keessii innirra mul'achuun xa'oo eebbisaa ool. These images were broadcast on state television. They appear to show Kim opening a fertilizer factory. Kim guyyum tokko ka'ee cilee bishaan bootta'e. Miidiyaaleen idil addunyaalleen hedduun miidiyaalee Ameerikaa Washington Post if CNN faalle darate namichi yaalii baqaqsanii yaaluu eegi godhateen boodiin argam jechuun gabaasaa turan. Ministeerri Dantala Ameerikaa Maak Pooppiyoo dabalate Kim dhiyeenya kan garamak jirin been jechuun dubbatanis Kooriyaan kibba kabiyyolla isaanii kan itti dhiyeennaan beetti garuu dubbiin tun dhar ta'uu dandeetti jechuun mormaa ture. Dhaabbileen basaastota gugurdoon Ameerikaatiif Kooriyaa kibba du'aaf jireenya Kim qulqulleessuuf wanni isaan hin godhin tokkolleen hin ture. Hundaafuu mucaan qancaraan mata qooxoo kun kaameraatif luumata dura dhokachuun isa namootaaf waan haaraa ture. Isaaf immoo dubbiin akkas hin fakkaatu. Sababi isaalleen duubba barkum 2014 lakkum kan eegi guyyoota 40 dhokateen boodin jirjachuun gad ba'e ammallee wom gaafas tolchir deebi Kimindoon.